akkasitti duraanuu osoo jaartii qabu osoo bikkatan akka waliin geessanii jirtu ittiin siqannaa naan jettee yaaddaatume. Ati maal naan jetta michoo si ergani ati natti sinne. Annas si arguu miti qaanii dubbadde sirraa kamiisa. Dhageeffadhu maal jetti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu daawwattoota farditoota keenya shamaa kan jirtan bakka jirtan nageenya rabbii guddaa isin bira haa jiraatu isiniin jecha arra kuno deebinee jira maaliin deebtan jechuun kan isin oolu. Inshallah bara kana bara 2024 kana bara khayri rabbi nuuf haa godhu. Dubbiin bara kana keessa na qabatte dubbuma jajjabduudha. Dubbii jajjabduu nu qabatte dubbii jajjabduu san keessa gaa Oli gadi stemne waa'ee situu namaan galu inshallah khairidha. Ani alhamdulillah inja waanuma hundaafuu waan takka takka keessatti rabbi irraa si oolchuu fi waa hedduu sirraa qabu keessatti galata rabbii xiyyaa fi galchaa jechuudha. Itti aansuudhaan ammoo baga Oromoo ta'ee dhaladheen ja'a alhamdulillahi. Kuni kennaa rabbiiti galata rabbii galchuu qabaa jechuudha. Alhamdulillah rabbil alamin irra deebi'eeti. Maal jechuu barbaadeeti dastu dura mee salaamtaa gaafadhu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turtanii baga jiraatanii. Namni onoo gaabbaa siitee bikka Yuusiif hin dhaabbadha jee duraan naalaalee Arafaa jechuudha. Diinsi kana naan jeegaa duraanii hayyeegaa namummaatti laalteen naataa jeetiin. Hayyee jee amma gaa kunoo isinuu du'aa dhuyiteeti gaa lubbuusi gaa gaamarra jirti gaa bakka irra jirtu hin beekne gaa wallaahi kunoo takkanaati isin wallaahi jiruun jirtu. Eessa agartee? Viidiyoo irratti hin argee du'aa dhuyitee wallaahi jiruun jirtu gaa. Maal taate dhuyi? Gurbaa gaaniin fuusisa jeeti deemaanii jeniiti kunoo arafee fuusisa deemaa jecha dhageessee. Ammallee madurallee kunoo akkasumatti irra fuudhee wallayii anillee quban qabuu tana hunda jechuudha. Amma kunoo hoggiin dhagahuu fuudheetiin jira inni nuu jee jira. Sanillee adda baanee jira jee. Deebii imma kunoo tanii duraan jirtu ta duraa tan qabullee. Isin maal taate jettanii? Amma kunoo akkasitti gaadawaa dhuyitee janii. Dawaa maal? Ani beeku gaadawaa dhuyitee du'aa fi kana itti jirti. Atuu ganduma keessa ooltaa akkas taara. Gadi hin beeksiin hin jenneen. Eessaa oduu funaanta? Wallahi ani beene. Dawaa maaliif dhuyitee jaaniin sinjee maaliif dhuyitee? Maaf fuusisuu deemaa Arafaat. Akkasii jettee kunoo eegaa hogguu anarra fuudhaa olaayii inni jettee mana kophaati jee hin jiraaddu gaa egaa inninis na jibbee deemettee du'aa dhuyitee. Duraananii jeetiin jira ittiin siqannaa. Ammoo itti kennuu miti ta duraan itti kennanii jiranuu kun ka jalaa fuudhani mucaan atis laaltee agartee jirta. Amma isin numaafiituu arafetti fuudhuu deema jechuuf summii dhuyde moo maraatummaa isaanii ta'u baran ji'a torbaan jara kana waliin rakkoo hamtuu keessa ture beeka. Amma kanaatuutu akkas godhe moo maaltu akkas godhee jaan yeroo agartu yeroo laaltu. Amma isaatu itti fuudhuu deemaa intala qabaa kun intalatti kan nu deemaa inni intalatti kan nu deemaa jettee kunoo du'aa dhuyitee isin deebii ati duraanuu. Nama akkatti walii galchuu dadhabdee akkamitti ittiin si kanna naan jettee. Nama sammuu nagaa qabdu walii galchan. Yaaddaatime. Nama sammuu nagaa qabdu walii galchan. Ati mucaa sanis agartee jirta. Fidee wal biraa isin tetteessisee mi? Atummaan akkamitti isaan walii galchuu dadhabde abbaa ilmaan qaban isaan kun. Isaan kam? Isaaf inni ilmaan waliin qaban. Walii galchuu amma akkaan dadhabdee miti. Namni keenya dhageeffadhu. Mataa hin dadhabde waan teessisu itti dhufa jaan. Hangaan waliin dadhabeef hangaan kadhadde ana qofaatu beeka. Akkamii walii galchuu dadhabdee akkamii atis keessa kaa'ataniif ifu. Maal na keessa kaayyatan maaliin quba qaba mana kana keessaan oola. Akkamii walii galchuu dadhabdee namaree ati yeroo namni wal dhabe iddoo dubbatta malee ulee waliin galchitu. Ta isaanii uleelleen itti bu'eetiin dadhabe. Wallettuu Fiiloo sammuutu xiqqoo irruu qabaan si'a. Amma kun deemaniihu summii maal jette dawaa dhuyitee yartuudha jechaa jirta. Yartuudha amma. Bakka agarteen beeku. Amma hoggisiin tuute atuu ka isaan haftu hayyee. Maaliin keessaan hafne isaan duraan du'anii jira nama du'anii. Si fuusisaa deemu jiraa jedha. Amma yoo isin tuwwaa taate hayyee
gaafatamni atu mataan keessirra jirti. Aneenyu Akkami duuba akkami mee? gaafatama maal? Atuutti gaafatama. Ati sammuun ta'e nagani qabdiifiyyuu. An fayyaan qaba kaa isinin fayyaan na dhorke isallee narree maraachitaniiti haq jaree fi maraate wajjina maraachite. Naannallee maraachite kana malee naaf dhabdee mee? Amma ati duruu maraatummaa geesse. Mucaa sanuu guyyuma sana garti. An kanii yaade guyyaa maal jansa guyyaa tokko gammachuu janiin manna yaamanii gammachuu sanitti mijiyoon kan isaa jecha mucaas cafaqee garafee mana deebisee hanga ibidda maraan shubbutii maraan dha'uu goyetti deeme. Akka nama maraatee yeroo nutti taatu inni nagaa qaba guyyaa san. Mucaa kanaas isaanumaatu maraachee taa'ii yoo janna man dhageessu ulee qabattee sitti fiiti. Wallettuu sammuun fayyaan qabduun seema. Amma nama galatan beenye gaawwan godhan hin qaban. Achiyyuun dhiises wal ajjeesanii. Achitti dhiisuurra isaan kun itti roorisanii mucaa kanaa maraachuuti isaa qabeetumatti fuudhu isiillee lubbuun nagaa baatu jeen biraa baaseen. Haa ta'u biraa baasee immoo waan jennisan hin goone. Yeroo si bira dhufuus waan inni haasa'u agartee jirta. Hanga waan irraa qabannuuf waan dhiifnu qabnu wallettuu isaan hundi walumaan maraataan. Maraattota gaa wal kee akka godhan hin jiru. Ati dila rakkoota akkatti kunoo baajjiya meeqatti keessa teessu. Annuma sirraa jechuuf annuma sirraanii numa wayyaanii arrarraas borumaa mee wanni kun joollummaa isaa ta'u dubbii tana namaa keessa jira ji'eelleen buqqisee bakka jiranirraa bira galchee waan barbaachisaa ta'u waan hin godhin isiillee dhukkubee jaartii taan fuudhee dhageessee maallaqa kiyyaa yaala godhee inni ittuu dhufuu didee isallee sababa isa walitti buunee fidee anumaafuu kabajaa dhaban isaan hunduu jechuudha. Yeroo kana nama fayyaan qaqqabne. Yeroo laaltu kunis fayyaa isiinis fayya fakkaata. Garuu fayyaan isaanii hin jiru. Hayyee duuba namoota akkanaa kana waliin akkam gootu. Nama baryoo wal dhabe waliin teessee haasa'e. Anamma kaniin alhamdulillah jiru. Kanuma nuttuu fakkeessee atuma tanaa fuudhee harka isaatiin gahee harka kiyya nan badini alhamdulillah hin jaan jira. Rabbi kiyya. Anamma maqaalee naa beekjira. Boon. Anamma isa yeroo mudeemti anamma fiifumma deemeetiin nu biroo heerumaa ugaa akkas taate. Deemtee maaska biroo heeruun taatis. Egaa kana maqaan abustee hoggee kun ogaa isaan ukkana jan. Si buuse. Isaan ukkana jan akkam isa? Akkam isaan jan isaan fiifuu wal fitu jiran janii namaa jira as keessa. Atimma isii deemi isii sanuu deemi itti balleessitee jirta. Isi sanii deemi haakima geesse wallaani. Maal godheen itti balleessatu maal jedhu? Amma deemu. Mucaatu fayyaa qabdaa? Fayyaan qabee ilmoo namaati misi sunis. Akkam godheen itti balleesse? Kana gootee itti balleessitee ji? Isinis ilmoo namaati. Hoggi gurbaanii fusiseessee. Ilmoo hin jenne yookiin ilmoo bineensaatu maal jetti? Ta dhuftu hundi isa fayyaa. Anis ilmoo bineensaati. Akkamitti duraanuu osoo jaartii qabu osoo bikkatan akka waliin geessanii jiru. Ittiin siqannaanaan jettee yaaddatume. Eenyu? Atummaanu. Ani yoo tokko isaan nagaa dhoorkan si galee nagaa yoo harkate jeeti garuu si fuudhee ammaas akkuma jara kanaan godhu yoo jee firii takka isaa qopheesseeti sitti simeetiin jira waan kana garuu namtichinuu bifa saniin hin jiru waan godhan hin qabnu achittiin jalaa muriisaa firraa wareetiin jira hara inni jiru isaaf rabbiitu beeka haasa isaanii akkisana godhaas. Yeroo hedduu irra deddeebi'e maaliif namni ni nufata qalbii nama dadhabeetiin jira. Ati imma ifiifuu akka nama fayyaan qabne godhata. Wallettuu namni as keessa jiru fayyaan qabu fakkaata. Sa fayyaan qaban fayyaa itti na dhorke hoggee ati deebitee. Atis duruu fayyaa si dhorke. Isatti sannaa ettennaan deebitee. Haya anna kanumaatiin alaaltee taayyeet ati duraanuu naa yaanne kam hoggi isatti sannaa ati mee laala haa ilmoo dhalteen qabdu ifi hoggi kana naa laaltume. Hoggaan isa si ilaalu ilmoo dhaleen hin qabaan garuu humaa siin godhuu firii takka isaa qopheesseetiin jira ani jara isaantu isa maraacheen seensin jee garuu rabbiin yoo dhugaa qabattee deemtu si gargaara na gargaaree jira. Dhufeen bira taa'ee waan inni haase na gargaaree rabbiin ilmoon namaa duu jirtiin sin jee. Duraan du'ani waan jiraati. Duraan du'anii miti bar duraan yoo tarabbiitti dhufte tarabbiitti dhufe yannaji amma du'a dhuftee. Akkam dawaa dhuydu. Sababa keessanii dawaa dhuydu maaliif beeku? Dawaa dhuydu haa dhuydu dantaasiiti akka miree akkam godhan.
Amma isuma sanuu atuu dheeyiteetti balleessitee jirta. Ittiin Tati balleesse. jaadhiisi. Aboo Haadhima hayyaa geessi. kabala kanaan gurra situu chaafayyaa Annan kabaleen. Wayi. Badii maaliin balleessee itti balleessite haatee achi dhaquu miti achi dhaabbachuu jibbeetiin jira achuun dhaqu. Isaanilleen Jibbitee bikka keessaa dheeytu hin jirtu isaan kana isii keessaa akkas jeetiin waggaa takka guutuu waliin akka nama hojii hin qabne akka nama sammuu hin qabne akkuma ofii maraatan sanii waliin keessa taa'ee dadhabee ta'aakiraa akkiin ammaan tana nin fuusise juusan waan hin godhu wallaaleeti jechuun namni yoo itti himan fudhachuu qaba gorsallee sirraa fudhachuu qaba baranii afaan qofaan osoo hin taane hojiinis waan hin qabuunis bira dhaabbadhee haala hunda keessatti jara kan haa inuma ittitanii je ummata osoo ati asiin ooftu asiin deemu maal godhan duuba. Isin guutuutti wangara qaba akkasii. Dogoggora akkam qaba. Tokko yoo namni tokko wallaale tokko beekaa guutuun oggi wallaaltanii kan nama ibidden nama ooftan amma miti yoo nama ibidda keessa seentee jirti jechuudha. Eenyu ibidden nagare. Anillee rabbi na baase alhamdulillah. Bakkuma rabbi mataa ta'e eenyu ibidden nagare. Miti ilmoon namaatu jirtiin siin jeesaatiin dhageessoo. Duraan duuteen siin jeessin ammaa miti. Ani du'a isiin duutee jirtu harkeetiin fuudhee biraa isaa'u. Maal jechuudha? Amma gaa akkamigaa isuma ajjeesee. Eenyu ajjeese? Isuma gaa. Isuma kattiin fuudhee jee deemuu ni ajjeese gaa ilma namaa. Maal godheetiin ajjeese? Hunoogaa. Maal godheetiin ajjeese? Hunoogaa tummaa laasu itti basabasaan. Amma maal godheetiin ajjeese? Ilmoon namaatu jirti. Amma atuu dhaqiiti. Duraanuu duutee jirti. Dhaqiiti. Eessaan dhaqa? Isii dhaqiiti. Haafima geessi. Godiniti. Haafima geessi wallaani. Waan do'aat summii irraa deebisa. Kan intalaan dura godhee wallaane namni tokko na biraa dhabamee yaaleehu galanni namaarree hobe galanni isaa dhuufuu jaan. Dhuufuu ta'ee Sallisi wajji deemu jira duraanis kan keessaan beeksisa amma kanaa wajji deemtee ani ilaaleetiin jira ummata kanaa namni waa inni dadhabaa bara haadhaa fi abbaan keetu yeroo isaa baan ala daangaan ala baate si dadhabuutu jira dadhabeetiin jira harka isaanii haqqisa natti fakkaatanii jiraniin je ani imma bakkaan isaanitti akkas dhaqee laaluus hin qabu amma inuu atiitu beeka waan irra jiran garuu sichi ilaala ati namni kana jeesitti hime eenyu? Anni nagaragaa viidiyoon arge. Eessa garte? Viidiyoo telefoona keessatti arge. Telefoona keessa garte? Maal fa'aa jamme? Maal fayyanii bari ilmoo namaa laala akka bira taa'u jiran. Inni isaan na fuusise jee wallee didee fakkaatti gaa'ii itti dhufu didee jedhii maaliif beektu? Ilmoo namaa amma suma qabatanii amma gabaabtuu. Namaa harkatee jirti alhamdulillah ka kophaan ta'in. Isiin namaa harkatee jirti silaa kophaa taate dhugaadha. Namni bira jiru san namoota jajjaboodhaa isaan wayii nutti himanii garuu hangaan dadhabe anaatu beekaan jee ati maa haasa akkanaan na wajjin haasa'uudhaaf asirra teessin maali haasa akkana? Ana haasaa barsii ibiddan na naquu keemee laalqaa ibidda naa qaba. Ani ibidda si naquun kaane garuu akkiin ayyaade dubbii tana ol qabne qaqqabne dadhabne khalaas jarri maraachee jiru jara dhalaa kana fakkaatti mijuyoon na bira ni jirti yoo inni si tuqeen isa baran feerusuma amma akkana godhattu tanaawu tamma summi isaa dhuydee akkana goote jettu kana isaa jecha nama shuggutii mataa keessa dha'uudhaa mucaa cafaqeetiis kana hunda godhe isummaanuu kabajaa nu dhoorkitee aakhira badii isii kabajee khalaas mucaalleen hayyame gama kee dhufuu dandeenya. Yoo sirrii ta'e jee isaa wal bira ta'anii wal ajjeesuurra khalaas isiidhaan wal fuudhuu qabanii innis tasgabbii horachuu qabaa yoo immoo rakkoo qabaate inni kutu qabaa firii takka isaa qopheessee jechuudha akka uumaas hin goones jala saraareeti garuu dubbiin tanaa miti wanni waa walirra hin jirtu dhufee walitti si fide ati maal irraa barteessa alhamdulillah an rabbiin Anamma kan rabbi na baase alhamdulillah. egaa La amma rabbi na si baase. baase moo na baase Ati barree isa baate seentee keessa jirta. maaliin keessa jee Isaan keessa dhaabbachuu jirta Maali? gaa seentee keessa Maal- jirta. maal Ilmoon godhe? nama yoo haa taate itti gaafatamni mataa keeti jechuudha. maal waan taateef Dawaa duwideen siin jira san dhageessu. dawaa naa ubaasere Si ittiin fuusisa jee isaa itti fuusisuu deemaa. anaa duraan itti fuusise isa
ittiin fuusisa jee deema jan. Wajjin fuusisa jee deemes garuu isa xiyyeeffannaan sirratti deebitee jirti jechuudha. Amma gaa yoo ilmoon namaa waa taate ragaa gaa namni asuma as baami. Ragaa maal? Anuu siin itti kannanaan jettee. Summinaa baase. Anuu ittiin si kannanaan jee kunoo. Jeetumaan ragaa. Ittiin si kennaa dho'isatti hin jenne san. Siis wajji yaaseetiin jee garuu isaanis sii taatee jeen garuu namtichi kaa nama fuudhuuf yookaan bultii ijaaruuf deemuun tajaare sanuu facaasee nama deemu waan ta'eef haasa'inni haasa'u haasa nama maraataati walirra hin jiran amma kana kaanuu miidhee waliin dhahee maraachee jira akkitti tanatti kennu qabuu jee ani harkaa keetuu hin fedhu jee firraa oofe amma booda yoo natti as deebi'innis ibidda sanumaan hin kuchiisu ta'an ani amma harkaa isaaniillee hin fedhu dubbii isaaniillee dhaguun barbaada sababni quufeetiin jira ati maal naan jetta michoo si argani ati natti sime anna si argu miti kaanni fayyaa sirraa kamiinsa ilmoo namaa yoo wanta wali baate si ta'ee jira tun fayyaa qabdi amma laataa kun maal haasoo taree basa basa natti haasoo kana godhe maal laataa duubareessi akkana godhe kami naan jettaan ati wajji deemu jirtaa fi wajji deemu an dubbii isaanii eessarraa siin fuusisa jeetiin itti dhageen Akka wajji yaa jirtan isinii beekana dura wal beeytanii an maaltiin isin beekan ammaan dhagee amma duuba akkanumatti haasooyita ani akka ana jeejee joos baala geedhaatti duru ana jeejee bar kanati naa laalte naa ta'a kan jechuun gaariidha akkuma ati hayyee jettee naa hayyamtetti rabbiillee oolchee jira ati dila dheeraa kana hanga wajji deemtu akkamitti tokkorra wayyaa ta'uu dhabee ibidda kana hunda seenan bara amma ibidda keessa geessa. Nama gaariidhaati. Tokkorra wayyaa dhabuu isaatu ibidda kana fideewu. Sababni hundi isaaniitu waan sammuu hin qabne. Ati kamitti ani gaa wal fixanii michoo dhageeffadhu. Maal jetti? Haa maaliin si dhagaa? Nan dhageessu duuba kabala feetaree. Wanni dila kana waliin deemeef yoon biraa deemes wal fixanii. Yoonuma wayyaan jechuufis hin jee wanni dubbii dandaartuuf hin jirtu. Bar silaa akkasii wal fixanii ati keessa hin jirtu silaa firraa dhiiftee akkasii wal fixanii irra jirti. Bar firraa dhiise amma firraa dhiiseetiin jira dira salaare ati ammaas achi deebi'ee eessaa fidde.